Oltiin nagaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dabareen kan oduu ispoortii yeroo kana Abbabaa Alamaayyoo isinitti himaa isin waliin tura. Koppaa Itaaliyaan Bolonyaan AC Milan injifachuun waggaa 51 booda waancaa argate. Leenjisaan Bolonyaa Vincenzo Italianoon waancaan kun nuuf mala jedhan Shifarraa Jaammoo. Tapha xumuraa dorgommii Koppaa Itaaliyaan kaleessa Bolonyaan AC Milan injifachuun yeroo sadaffaa shaampiyoonii ta'ee waggoota 51 dorgommii kanaaf xumuraaf ga'uu kan hin dandeenye Bolonyaan kaleessa istaadiyeemii Olompikootti seenaa yeroo dheeraa irra deebi'ee haaromsee kilabni bulchiinsa Emiliyaan Roomaanyaa Bolonyaan seenaa waancaa Koppaa Itaaliyaa kanaan bara 1970 fi bara 1974 shaampiyoonii erga ta'e waancaa kanaan araaramuuf walakkaa jaarraa tokko itti fudhateen tilmaama injifannoodhaa kan argate garee Sarjoo Koonsisaa'oodhaan durfamu AC Milan ta'uu seenaa garagalchee waancaa kan ofii godhateen taphichaan AC Milan kubbaa caalee taphachuuf yaaluun kubbaa gara goolitti deemanii dhiibbaa uumuudhaan ammoo Bolonyaa fooyyee ture. Daqiiqaa 53 irratti Daanni Dooyeen goolii galcheen Bolonyaan injifatee abdii AC Milan hirmaannaa dorgommii Awurooppaadhaa argachuuf qabu jalaa dukkaneesse. Waancaa Koppaa Itaalii kana bara 2008 booda kilaboota jajjaboo biyyattii Inter Milan, Lazio, Napoli, Juventus qofatu milkaa'een Bolonyaan seenaa kanas garagalcheera. AC Milan ammoo erga bara 2003 waancaa Koppaa Itaaliidhaa kanaan osoo hin fudhatin waggoonni 22 guuteera. Kaleessas hin milkoofne. Bara darbe bakka Thiago Motta kan bu'e leenjisaan Bolonyaadha Vincenzo Italianoon waancaa jalqabaa isaanii kaleessa yoo argatan waggoota lamaan darban dorgommiilee garaagaraa sadiin Fiorentina waliin xumuraaf ga'e osoo hin injifatin hafeen ga'eessi ganna 47 kun Fiorentina waliin waancaa Koppaa Itaaliitiin yeroo tokko Conference League Awurooppaan yeroo lama xumuraaf ga'e garuu waancaa kana harkaan qabachuun itti ulfaate marroo arfaffaatti kaleessa ol kaasanii dhungatan. Seals a first piece of silverware for this storied club in 51 years. Taphicha boodas gammachuun akkas jedhan taphicha dura AC Milan maal barbaada kan jedhu ni beekna ture garuu nutis tapha bareedaa taphannee carraa goolis irra fooyyee uumne injifannoon kun nuuf deeggartoota Bolonyaaf malaa jedhe. Waggoonni sadi darban xumuraaf ga'e waancaa dhabe gaabbisiisodha gaabbinee hin teenye kunoo isa hawwine arganne kanaaf ammoo taphattoota kutatoo injifannoof miirri qaban kana akka argannu taasise nan galateeffadhas jedhe Italianoon. Leenjisaan AC Milan Sarjoo Koonsisaa'oon dhiibbaa keessa jiru liigichaan sadarkaa 8ffaarra taa'ee dorgommii Awurooppaadhaa argachuuf yaaddoo keessa seenaniiru. Taphicha boodas baay'ee gadduu dubbate abbaan murtee dogongoroota jajjaboo sadii ol nurratti hojjete amma garuu kun fala waan hin taaneef tapha liigichaan Roomaa waliin qabnuuf qophoofnaa jedhe. Deeggartoota AC Milaaniif garuu gaddee fiiraa obsaan jedhaanis jedhe. AC Milan seenaa waancaa Koppaa Itaaliidhaa kanaan yeroo 15ffaaf xumuraaf ga'e keessaa yeroo 5 qofa shaampiyoonii ta'een kilabni hamma isaa xumuraaf ga'e waancaa dhabes hin jiru. Daarikteerri ispoortii kilaba AC Milan Giorgio Fornaaniin taphicha booda amma AC Milan kufaatii keessa seeneera jedhe. Kilabicha rakkoo kana keessaa baasuun waan baay'ee sirreessuu nu barbaachisa garuu warra Bolonyaan baga gammaddan jechuun barbaadaa jedhe. Taphoota xumuraa lamaan Seerie A Italiitiin AC Milan Roomaa fi Monza injifachuun hirmaannaa waltajjii Awurooppaa yoo hin arganne Sarjoo Koonsisaa'oon kilabicha keessaa ni geggeeffamuu jedhamee gama. La Liga Spain torbee 36ffaan Real Madrid kaleessa goolii deeqaa xumaratti galcheen Mallorca injifachuun guyyaa shaampiyoonummaa Barcelona jalaa dheeresse. Barcelonaan har'a Espaanyol injifatee shaampiyoonii ta'uusaa mirkaneeffataa Abdurrahman Amin. Hanga daqiiqaan taphaa idilee xumuramee kan qisaasa'ee abbaan murtee dabalee waliin 95 guututti Hansi Flick taphattoota isaa waliin gammachuu isaa ibsachuuf qophaa'aa turanii. Dargaggeessi ganna 20 Jaakoobo Raamoon garuu gammachuun isaanii guyyaa biraa akka ta'u dirqamsiise. Torbee 36ffaa La Liga Spain Real Madrid dirree isaa Santiago Bernabeutti Mallorca simatee durfamaa duubaa ka'uun goolii 2 fi 1 injifate. Garaagarummaa Barcelona waliin qabus gara qabxii 4tti dhibbiseera. Taphataan sarara ittisaa Mallorca lammiin Slovakiyaa Martin Valiant daqiiqaa 11ffaa irratti goolii galchee Real Madrid sa'a tokko oliif durfamaa ture. Gooliin kun erga galee booda taphattoonni Real Madrid Jude Bellingham, Luka Modric, Kylian Mbappe fi Valverde goolii ittiin qixxaatan argachuuf yaalii kallattii eeggatte taasisanis cimina goolii eegaa Mallorca Leo Ramoniin osoo hin galin hafe. Tapha boqonnaa dura goolii 1-0 durfamaa kan ture Real Madridiif Kylian Mbappe
Imbaappee daqiiqaa 68ffaa irratti goolii galcheen itti qixxaate. Imbaappeen goolii 28ffaa liigichaa galchuun baay'ina goolii bara kanaa galcheen badhaasaaf garaagarummaa goolii 3 Roobert Levaandooskii caaluun dursaa jira. Imbaappeen bara dorgommii jalqabaa Real Madridiif La Liga Spainiin goolii 28 galchuun riikardii taphataa seenaa qabeessaa kilabichaa Alfredo Di Stivano goolii 27 qabatee ture fooyyesseera. Goolii kana boodas Real Madrid goolii injifannoo argachuudhaaf hanga daqiiqaa 95ffaatti eeguuf dirqame. Daqiiqaan idilee xumuramee 95ffaa irratti dargaggeessi ganna 20 Jacobo Ramon goolii injifannoo Real Madridiif galchuun shaampiyoonummaa Barcelonaas barfachiiseera. Taphataan sarara ittisaa Jacobo Ramon Real Madridiif kan kaleessaa waliin tapha La Ligaa lammaffaa taphachuu isaati. Bara dorgommii kana Real Madrid waliin waancaa malee kan xumuran Carlo Ancelottiin ammoo taphaan booda yaada kennaniin gareen isaanii tapha miidhagaa taphachuu kaasanii taphattoonnis hedduu dhamaaniiru injifannoon kun inuu mala jedhan. Tapha birootiin kaleessuma Deportivo Alaves 1-0 Valencia, Villarreal 3-0 Legañis injifataniiru. Deportivo Alaves qabxii 3 argachuu isaatiin Las Palmas Real Valladolid ta'anuun kilaba seegundaatti gadi bu'ee lammaffaa ta'eera. Har'a Barcelonaan dirree isaatiin alaa darbii Kaatalaaniin halkan sa'aatii 4 fi walakkaa irraa eegaluun Ispaanyool waliin tapha taphatu irraa qabxii 3 yoo argatee shaampiyoonummaa liigichaa mirkaneeffata. Ispaanyoolis kilaba hanga yoonaatti turmaata liigichaa hin mirkaneeffatinidha. Tapharraa kanaan kaayyoon kilaboota lamaanii Barcelonaan shaampiyoonii ta'uuf Ispaanyool turmaata liigichaa mirkaneeffachuuf waan morkataniif taphicha akka eeggamu taasiseera. Barcelonaan injifachuun shaampiyoonii bara dorgommii 2024-25 ta'uusaa, Ispaanyool injifannaan ammoo turmaata liigichaa argachuun Legañis kilaba sadaffaa liigicha keessaa gara seegundaatti gadi bu'ee ta'a. Tapha birootiin Atletico Madrid Osasuna, Rayo Vallecano Real Betis, Hetafen Athletic Club waliin taphatu. Dejan Kulusevskiin sababa miidhamaan tapha xumuraa liigaa Awurooppaan ala ta'e. Tapha Pirimeer Liigii Ingilaandiin dilbata darbee Tottenham Crystal Palace'n mo'ame irratti miidhamni jilbaa kan isa mudate. Dejan Kulusevskiin kaleessa yaalii baqaqsanii wal'aansa taasifachuu isaatiin haga xumura dorgommii kanaatti gara dirreen deebi'u jedhame. Kulusevskiin bara kana taphoota 50 goolii 10 Tottenhamiif galchuun 11 haala mijeesseera. Dejan Kulusevskii dabalatee James Madisonii fi Lucas Bergvall tapha xumuraa liiga Awurooppaatiin Tottenham Bilbao Saamamesitti Manchester United waliin taphatuuf hin qaqqaban jedhameera. Qama Manchester United Leen Yuuroon tapha roobii dhufu taphatamu kanaaf gahuu akka malu leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim himaniiru. Xumura dorgommii kanaatti Bayern Munich waliin gargar ba'uu kan beeksise Erik Dyer Monaakof mallatteesse. Taphataan duraanii Tottenham Dyer kaleessa ifatti waliigaltee waggaa 3 Monaakof mallatteesse. Waliigalteen Bayern Munich waliin qabu adoolessa tokko kan xumurame yoo ta'u waliigalteen isaa yoo golaa'amu Monaakotti makama. Foyituu Monaakoon taphachuuf muddameera kan jedhe Erik Dyer kilaba seena qabeessa kanaaf waan qabu hunda kennuuf qophiidha jedhee erga waliigaltee mallatteessee booda yaada kenneen. Odeeffannoo jijjiirraa biraatiin Arsenaal fi Manchester Cityn taphataa Real Madrid Rodrigo Goes hordofaa jiru. Real Madrid baasii malee taphattoota mallatteessifachuun akka Awurooppaatti kilaba milkaa'aadha. Madrid waggoota 10 darban taphattoota mallatteessifachuuf baasii xiqqaa baasira jedhamee Abdurrahman Amin. Yeroo milkaa'inni kilaboota Awurooppaa haasa'amu durarratti kan eeramu kilaba warra Los Blancos Real Madrid Champions League Awurooppaa yeroo 15 injifachuun kilaba isaanitti aanu AC Milan dachaa lamaan caala. Kilabichi bara dorgommii kana waancaa malee xumuruuf dirqamus erga dorgommiin ardii Awurooppaa eegalee yeroo 18 xumuraaf gahuunis kilabni isa madaalu hin jiru. Real Madrid waggoota 15 dura Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Nazario fi Cristiano Ronaldo dabalatee taphattoota ciccimoo addunyaa kana gatii guddaatti baasuun yeroo itti kilaba sodaatamaa addunyaa kanaa ta'e ture. Jaarraa Galacticootiin booda Real Madrid waggoota 10 darban garuu taphattoota ciccimoo addunyaa kana baasii malee garichatti dabaluun kilaba irraa milkaa'aa jirudha. Kilaboonni akka PSG taphataa tokkoof yuuroo miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 yoo baasan, Real Madrid ammoo waggoota 10 darban taphattoota haaraa garichatti dabaluuf kaaznaa isaa keessa yuuroo miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 qofa baasii godhe. Kuma Awurooppaattuu Nottingham Forest, Fulham fi
Bournemouth dabalatee yeroo jijjiirraa taphattoota baasii baasaniin kilaboonni 26 Real Madrid yoo caalan inni sadarkaa 27ffaa irratti argama. Real Madrid taphattoota irraa galii argachuunis kilaboota 15 caalamee sadarkaa 16ffaa qabateera. Waggoota 10 keessatti yuuroo miiliyoona 700 fi miiliyoona 68 qofaa taphattoota gurguree irraa argate. Garuu kilabichi kilaboota biroo irraa waan adda isa godhu taphattoota kilaboonni biroo gatii guddaan gaafatanii osoo hin milkaa'in hafan bilisaan mallatteessifachuun Awurooppaatti kilaba milkaa'aadha. Dabalataan taphattoota kilaba isaanii waliin waliigaltee waggaa tokko qofa qaban gatii salphaan mallatteessifachuudhaan beekama. bara 2014 Toni Kroos yuuroo miiliyoona 25 Bayern Munich irraa, Thibaut Courtois yuuroo miiliyoona 35, Camavinga yuuroo miiliyoona 31 taphattoota Madrid gatii itti baasee irraas milkaa'e yoo ta'u, David Alaba, Kylian Mbappe fi Anthony Rudiger taphattoota ciccimoo baasii tokko malee bilisaan mallatteessifateedha. Ganna kanas Liverpool waliin bilisaan kan gargar bahee kilabni kamuu osoo anaaf taphatee jedhee kan hawwu Trent Alexander-Arnold bilisaan mallatteessifachuuf walii galeera. Lammiin England Arnold gatiin isaa yuuroo miiliyoona 75tti yoo tilmaamamu, jirraan Real Madrid waliin jedhamu yoo xumurame Kylian Mbappe fi Messitti aanuun taphataa qaalii sadaffaa bilisaan kilaba birootiif mallatteessa taasisa. Walumaa galatti waggoota kurnan darban taphattoota murteessoo torba gara Santiago Bernabeu fidachuudhaaf yuuroo miiliyoona 91 qofa yoo baasu, gatiin taphattoota kanneenii yoo tilmaamamu yuuroo miiliyoona 500 fi miiliyoona 50 baasu ture. Waan taphattoota kanneen fayyadamuun argate ammoo yuuroo miiliyoona 500tti tilmaamama. Taphattoota kanneen filannoo jalqabaa taasifachuun ammoo waancaalee biyya keessaati hanga waancaa Champions League Awurooppaa injifachuun irraa milkaa'eera. Alexander-Arnold torban itti aanu keessa waliigaltee isaa bilisaan ni xumuraaf eeggama. Karoorri isaanii itti aanu ammoo William Saliba hanga bara 2027tti eeguun gara Santiago Bernabeu fudhachuudha jedhamaa jira. Arthur Elvin nama staadiyeemii Wembley diigamuurraa baraaran taanus hojiin isaanii bal'inaan yaadatamu. Elvin waggoota 30f staadiyeemicha hooggananiiru. Abubakar Abdallaa dabalata qaba. Staadiyeemiin guddichi Wembley xumura torbee kanaatti tapha waancaa FA England fi tapha mo'anii darbuu Championshippiin keessummeessa. Deeggartoonni staadiyeemii guutuudhaan taphoota kanneen ni daawwatu. Seenaa keessatti namni Arthur Elvin jedhamu ijaarsa jalqabaa staadiyeemii Wembley kan Exhibition Empire Britainin bara 1924-25 ijaarame akka hin diigamne baraaruun staadiyeemii biyyaalessaa akka ta'uuf gumaachedha. Seenaan isaa garuu kan dagatame. Osoo staadiyeemii Wembley yeroo sanatti hin baraaru ta'e staadiyeemichi staadiyeemii biyyaalessaa England ta'uun isaanii hafa. Elvin staadiyeemichas bitachuudhaan waggoota 30f hoogganaa ture oduun jedhu gurra hedduutiif oduu haaraa ta'uu mala. Noorwichitti kan dhalate Elvin umrii 14ffaa isaatti mana barnootaa dhiisuudhaan warshaa Jim jedhamu keessa hojjechaatii ture. Kan booda gara London imaluudhaan warshaa saamunaa oomishu keessa hojjechaatii ture. Yeroo waraana addunyaa tokkoffaa bara 1918 humna waraana biyyattii Royal Air Force keessa hojjechaa ture. Umriin isaa 19 yeroo ga'u xiyyaarri inni keessa ture rukutamuudhaan kufte. Innis to'annoo jala oole. Baatii jaafidhamee waraana booda gadhiifamus hojii dhabeessa ture. Ta'us Exhibition Empire Britain Wembleytti argamu keessa hojjechuu eegale. Empire Britain irratti hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf waggoota 2f hojjechaa ture. Sanas kaaba dhiha London iddoo Wembleytti argamutti. Garuu qindeessitoonni kun gamoo ijaaran kana gurguruudhaaf yeroo murteessanitti Elvins hojii dhuunfaa isaa babal'ifachaa deemaa ture. Gamoo kana bitachuu murteesse. The new Wembley Stadium is a masterpiece of modern construction. Elvin paawundii 100 fi 22,500 liqeeffachuudhaan bitate. Mallaqni kun yeroo ammaatti paawundii miiliyoona 6 kan ga'udha. Sammooda namoota fedhii qaban gurmeessuudhaan mallaqa walitti qabee waan liqeeffate kafale. Gamoo Wemblees ijaarsi isaa diigamuudhaaf jedhu haaromsee staadiyeemichas hoogganuu eegale. Bara 1927 irraa eegaluudhaan waggoota 30f Wembley hoogganaa kan ture yoo ta'u, dorgommiilee gulaallii fardaa fi dorgommiilee biskileetii achitti akka dorgoman gochuun galii sassaabuu itti fufe. Kanaan alatti taphoonni xumuraa waancaa FA achitti akka dorgomanis taasise. Olompik bara 1948 biyyattiin qopheessteen staadiyeemii biyyaalessaa Wembley akka qabeenya dhuunfaatti Elvin hoogganaa ture. Taphoonni olompikii achitti akka dorgoman hayyamuun taphni olompikii waraana addunyaa lammaffaan booda akka cimuuf gumaacha mataasaa kan taasisedha. Elvin bara 1957 umrii 57ffaa isaatti boqate. Seenaan isaa bal'inaan odeeffamuu baatus hojiin isaa namoota hojii dhuunfaa irratti bobba'uudhaan milkaa'ina guddaa raawwatan kan yaadachiisudha. Garuu nama Wembley diigamurraa baraaruun jijjiiree fi England keessatti staadiyeemii guddaa akka ta'uuf gahee isaa bahedha. Staadiyeemichi bifa amma jiruun bara 2003 hanga 2007tti haaromfamuudhaan caamsaa 2007 ifatti baname. Namoota 90,000 qabachuu staadiyeemii danda'udha.